السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمولتن كبجمتوتا داوأتوتا تلفزيوني هاملتن oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun kan biyya keessaa fi biyya alaa isin daawwachiifnaa oduu waliin kan isin waliin turu an Amin Shubbiseeti. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota shamarran musliimaa akka hin seenne dhorkamuun gabaafame. Lammiileen hojiidhaaf gara baha giddu galeessaatti bobba'an waraqaa ragaa yakka irraa bilisaa ta'uu isaanii mirkaneessuun naannoma isaan jiraatanitti argachuu akka danda'an himameera. Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo keessatti Iboolaan bifa haaraan ka'uudhaan namoota 65 ajjeesuun himame. Walga'iin biyyootan miseensa BRICS Deelhiitti gaggeeffamaa jiru irratti waldhabdee Iraan irratti waliigaltee tokko malee adda bahan kan jedhu hangafoota oduu keenya kan guyyaa har'aatii kanaa fi kanneen biroo akka ittaanutti isin daawwachiifna hanga xumuraatti waliin turaan hordofa. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoonni shamarranii musliimaa akka hin seenne dhorkaman. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoonni shamarran musliimaa uffata isaanii uffatanii akka hin seenne dhorkamaniiru kan jedhu gabaasni guyyaa kaleessaa galgala baheera. Akka manni maree ol'aanoo dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee gabaasetti hooggantoota yuunivarsiitichaa waliin mariin dhimma kana irratti geggeeffameera jedhan. Barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee fi magaalaa Aksuum keessatti argaman yeroo garagaraatti rakkoo wal fakkaataan isaan qunnamus gama majlisaa fi mootummaatis ifatti wanti dubbatame hanga ammaatiin argamne. Lammiileen hojiidhaaf gara baha giddu galeessaatti bobba'an waraqaa ragaa yakka irraa bilisaa ta'uu isaanii mirkaneessuu naannoo isaaniitti argachuu akka danda'an ibsame. Poolisiin Federaalaa Itiyoophiyaa lammiilee gara biyyoota baha giddu galeessaatti hojiidhaaf bobba'aniif waraqaa ragaa yakka irraa bilisaa ta'uu isaanii mirkaneessuu barbaadanis magaalaa Finfinnee waajjira muummee qorannoo yakkaa qaamaan argamuun osoo hin barbaachisin tajaajila naannoo isaaniitti sirna haaraa kanaan argachuu akka danda'an beeksisaniiti kan isaan jiran. Haaluma kanaan caamsaa 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaa irraa jalqabee tajaajilamtoonni wirtuulee ministeera hojii fi ogummaatiin qophaa'an keessatti ejensiilee naannoo isaanii jiranitti isaan argamanitti qorannoo mallattoo qubaa fi tajaajila waraqaa ragaa yakka irraa bilisa ta'uu isaanii mirkaneessu akka argachuu danda'an poolisiin Federaalaa Itiyoophiyaa beeksise. Poolisiin Federaalaa Itiyoophiyaa adeemsi tajaajila kenniinsaa kanaan dura ture fooyya'uu isaa kan beeksisee fi beeksisa kaleessaa kanaan ifoomseeti kan inni jiru. Fooyya'insi hojii haaraan poolisiin ifoomsee kun kanaan dura tajaajilamtoonni tajaajila kana argachuudhaaf sa'aatii dheeraa darbis guyyootaaf hiriira dheeraa hiriiruudhaan rakkina guddaa fi qisaasama yeroo akkasumas qisaasaa qabeenya isaanii isaan mudachaa kan ture ta'uu baay'ee kan hir'iseedha jedhan. Keessattuu lammiileen kutaalee naannoo fi baadiyyaa garagaraa irraa gara baha giddu galeessaatti imala hojiitiif bobba'an waraqaa ragaa kana tokkitti argachuudhaaf jecha adeemsa guyyaa hedduu imaluudhaan gara magaalaa Finfinneetti yeroo dhufan baasii fi rakkoo garagaraatiif saaxilamu jedhan. Itiyoophiyaa fi Xaaliyaan pirojektii qarqara laggeenii misoomsuudhaaf waliigaltee yuuroo miiliyoona 5 walii mallatteessan. Itiyoophiyaa fi Xaaliyaan pirojektii misooma qarqara laggeenii jalqabuuf waliigaltee deeggarsa yuuroo miiliyoona 5 kaleessa ifatti mirkaneessuu isaanii dubbatameera. Pirojektiin kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Ekkaatti kan argamu yoo ta'u deeggarsa waliigaltee kanaatiin hojii irra ooluudhaan qabeenya naannoo laggeenii keessatti haala naannoo fi jireenya hawaasummaa jijjiiruudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu ibsameeti kan jiru. Akka odeeffannoo ministeerichaa irraa argame ibsutti pirojektichi ji'oottan 24 keessatti ni xumurama jedhan. Hojiin kun biiroo midhaaginaa fi misooma magaalaa Finfinneetiin kan raawwatamudha. Dabalataan pirojektichi bulchiinsa qabeenya uumamaa cimsuu dandeettii dandamannaa jijjiirama qilleensaa magaalattii guddisuu ce'umsa Itiyoophiyaa gara diinagdee magariisaatti taasiftu deeggaruu fi kaayyoo ajandaa bara 2030 akka lakkoofsa Awurooppaatti galmaan gahuudhaaf kan qopheeffamedha jedhan. Sirna waliigaltee mallatteessuu kana irratti argamuun ministeera maallaqa Itiyoophiyaa Obbo Ahmad Shidee akka jedhanitti pirojektichi bakka akka hojii qarqara laggeenii bakka lama irratti faalama cimaa mudate deebisanii misoomsuudhaaf hojii bu'uura mootummaa hojjechuu irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Kunis sararoota bishaanii xuraa'aa baasuu, diriirsuu daandii bishaanii, mala ji'oo injiinaringii fayyadamuudhaan qarqara laga irraa biyyoo akka argatan taasisuudha jedhaniiru. Oduu biyya alaatiin Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo keessatti Iboolaan bifa haaraan ka'uudhaan namoota 65 galaafate. Dhaabbanni to'annoo fi ittisaa dhibee akka jedhetti lixa Riippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo keessatti weerarri Iboolaa akka haaraatti eegaluu ibseera. Weerara kanaanis hanga ammaatti namoonni 246 kan qabaman yoo ta'u 65 du'uu dhaabbanni kun mirkaneessee jira.
Jaarmiyaan kun ibsa jimaata kaleessaa baaseen akka jedhetti ittisa weerara dhibee kanaa irratti Democratic Republic Congo, Uganda, Suudaan kibbaa fi jaarmiyaaleen idil addunyaa waliin dubbachuu qabu jedhan. Bara 1976 biyya amma Democratic Republic Congo jedhamtu keessatti kan mul'ate Ebolaan shimbirroo halkanii irraa gara dhala namaatti tatamsa'ee jedhama. Ho'inni qaamaa, dhukkubbiin maashaalee, dadhabbiin, mataan bowwuu fi qoonqoon miidhamuun mallattoo dhukkuba kanaa kan jalqabaati. Weerara dhibee Eboolaa bara 2018 fi bara 2020 gidduutti Democratic Republic Congo keessatti mudateen namoonni 2,300 ol lubbuu isaaniitti dhabaniiru. Barri aangoo pirezidaantii Somaaliyaa dhumuu hordofee biyyattii keessatti muddamni dhalate. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud yaalii bara aangoo isaa dheereffachuudhaaf taasisan hordofee mormiin kana dura mudatee hin beekne biyyattii keessatti ka'eera. Akka heera biyyattiitti barri aangoo pirezidaantichaa kan xumuramu caamsaa 15 bara 2026 ta'a. Pirezidaantichi dhiheenya kana bara aangoo ofii isaatiif kan paarlaamaa waggaa 4 irraa gara waggaa 5tti dheeressuudhaan filannoo hanga waggaa dhuftuutti dheeressuudhaaf heera mootummaa fooyyessuuf yaalii erga taasiseen booda muddamni cimaan eegaleetii jira. Mormitoonni addabaaba'iitti bahuudhaan sagalee isaanii dhageessisanitti yoo xiqqaatee erga namoonni 2 ajjeefamanii kanneen biroo baay'een isaanii hidhamanii booda mootummaan magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishoo keessatti hiriira deeggarsaa guyyoota muraasa dura geggeessaa ture akka dhoorku himeera. Humnoonni nageenyaa mormitoonni hiriira dabalataa akka hin geggeessineef jecha dhoorkuun naannoo manneen jireenyaa isaaniitti bobba'aniiru. Gamtaa mormituu adda duree kan ta'ee fi pirezidaantii duraan Shariif Sheekh Ahmadiin ministeerota baay'ee akkasumas hooggantoonni Puuntlaandii fi Jubbaalaandii kan qabate Somaaliyaa Future Council pirezidaantichi daangaan heera mootummaa aangoo isaa erga dhumatee booda fudhatama hin qabu jechuun mormii eegalaniiru. Marii walitti aansuudhaan mootummaa fi mormitoota gidduutti taasifamuuf ture osoo hin milkaa'in hafeera. Hooggantoonni paartilee mormituu pirezidaanticha aangoo dhuunfaattu jechuudhaan kan himatan yoo ta'u, gochi isaanii kun gara walitti bu'iinsa haaraatti ceesisuu danda'a jechuun sodaatamaati kan jiru. Walga'iin biyyoota miseensa BRICS Delhiitti gaggeeffamaa jiruun wal dhabdee Iraan waliigaltee tokkorra osoo hin gahin goolabame. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota gamtaa BRICS walgahii guyyoota lamaaf Niw Delhiitti taasisan caamsaa 15 ibsa ejjennoo waliin osoo hin baasin gargar faca'an. Kunis miseensota gidduutti waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananiif dhimma muddama giddugaleessaa ilaalchisee garaagarummaan jiru bal'innaa fi gadi fagoo ta'uu isaa saaxileera jedhan. Akka gabaasni jedhutti Iraan gamtaa BRICS tarkaanfii waraana Ameerikaa fi Israa'el fudhatan cimsitee kan balaaleffattu ta'uu dhiibdee yoo ta'u, dabalataanis United Arab Emirates tarkaanfii Teheraan irratti fudhatamu keessaa harka qabdi jechuun komitee kanatti himteerti. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu nu waliin tura.